Saniyyattaati dhiisuun qabdu jedhan akka mataa waan hojjettu jedhaan Oromoo osoo wanta nama takkaalamu. Egalee namni akkuma arge shaashaafaa jedhee dhufee nama yaabbata. Kun ajandaa barbaadaa kun viidiyoo sitqanii viidiyoo waraabatanii. Ati ammoo akkuma durii sanitti amma waan dur caalaa yoo naachi waan arrabsamtu hin jiru. Kana booda mee maal si arrabsammaa si godhan jechuu barbaadee warri si arrabsan irraan kaayaatiin waan leen fidanii. Nama arrabsan namni asirratti nama arrabsan yoo aartee jettee bakka waan galmi isaanii ga'eefii jira jechuudha. Sanii jettee waan godhuu qabdu san sappoorti godhe jechuun waa birrii geellee waan ta'amtu namatti wal gargaara abbaan barbaade walaa gargaara kasiin ta'an nama gurraa godhe hedduu takka waliin hin cengin uummata kana wajjin jechuudha tiktookin waliin aarraan taateefii jirti. Garuu itti golfitee yoo bira dabarte akka durii sanitti injifattee jirti. Ammoo akkana waliin yoo aartee maali akkas miira geessee bareedaa amala gaarii waan qabdu akkuma durii deemu akka durii saniin deemu jechuu barbaade ganni wajjin hedduu akkaniyyi si arrabsa malee namni qubaansi qabachuu danda'u hin jiru jechuu barbaade umaallee si godhuu danda'u hin jiru arrabni guutuun isaa akkasirra jiru wayii dhugaa wal arrabsaa namni umaa arge turiin taane walitti diba irra gaati inumaayyuu hin dhiisin waan gootu san caalaa godhuuf ta'e. Akkasi guddaa jechuun warra tiktookii kana warra si tuqu haqamalee si arrabsu haqamalee si salphisu guduu fi san caala jabaachuu qabdu jechuudha. Giibaatti godhuun qabdu hin jedhan akka hundaa biyyaatti akkasi guddee gubachuu qaban warri si tuttuqu jechuu barbaade wadafi siin jenna nama gargaara nama si bira dhufee gargaare wallaa sappoorti godhi. Because bakka ati amma jirtu akkasumara jechuun biizii illee akka biyyoota biraa kanneen kennaa kanneen. Wajjin jettee wadda wajjin dhufe miskiin sappoorti godhu yeroo itti qabii fi akka Oromoo gargaara birriin akkaawuntii isaanii seenaa sibiroonni inni seenu hin jiru. Sappoorti godhu jechuu barbaade kanneen warra isaa baarurraa sunni maasiyaa sirraa akka qarqaarte immoo du'aa isii godha heerii hojjetatte jedha akka mataa kiyyaatti akkasitti irra kaatee warra sirraa iyyuu namni martuun arrabaa jaalmaroon fa'aa arrabsaa jiran ijoolleen fa'aa abiyyiin fa'aa sheekota gurguddoo fa'aa arrabsaa jiran. Bidang yo ibe sudah punya lagi. Enak rangkaian jaju berbahasa itu. Abang gak apa nak kasih jawab. Eshi. Aye gak tu mak. Itu sih jaju berbahasa rangkaian orang senja anak berraga asih arah sebelah berraga di rumah kami ni oleh ini imam kan. Ubat tiga dua ni sekolah, makam sekolah TikTok ini kenapa situ kan ini akat cap sana, Arab aku fans cap sunum setara sincap. Asih situ kan wajah tu video zaman galagata, tim begama, tim gudada asih ammo tim salbisa awas durat tak kasih situ saya sani ammo, bakasan dia jual bayi, iyalah. Ada. Baik. Apa jawab? Enggak tu mak. Thank you. Finally, oni takkitti dubbachuu ani kanarraa hafte jedhee yaadu maalidha dubbatiin kana dabbaru mana kana xiqqaa shulayyatti yaala ነገር ያለው ምንድነው maakiin naman filattu namni tokko dhufee fi sappoort godhee giiftii ishii kennee fi miti mana ishii kamana nama seensistu namni as yeroo kamuu nama callisee gasiitti ergatu madadaadhaan akkuma inni jiruun kawwal ergate kalamaffaa ergate kasadaffaa ergate miskiina wallaala dubartii dhiiran jettu callistee ol seesisuun sun mana biraa mana eenyutu akkasitti hin seenamu nama giiftii kennee seensisan nama beeku seensisan namatti dhiyaatu seensisan sigaleemi isiin Oromoodha namni kun sappoortara kiyyaa namni Oromoo kamiyyuu aan waliin caalchisu ol seenee yaadoo fi haa kennatu yoo waan taalentii gargaraa qabaate taalentii gargaraa haa dhageessifatu jettee nama hundaa'uu carraa kennuun sun isii miidhee jira. Sani bar. Sigaleemi understand godhee jira waan kana wadhee jira kagaaritti. Namu argite hunda. Isa kalaale amana mangal kitaab si ajaab. Tikko isiin ajanda keeraa tikko isii dalga deemee nama gurraa gabbu maal goota ta'e yoo mawqaatu sawliin anka salantaa. Adeemte nageeffati tikko isii waan inni godhate yeroo baay'ee nageeffattan arga fedhii nama sanii guuttaa fi kaboo illee boo'ee kan nama rabsullee nama rabsee qabaan barbaadu jiru ta'e nageeffata. Tikko isiin galaa hajaa qabaa jedhee hajaa sanirraa jallatee waan biraa haasaween akka wayii kabajaa yoo siin qabaatini ofirraa gaddaru yoo inni deemee bakka biraatti taa'ee si wajjin waraabamee
namni ittiin guddachuun ofirraa gad darbite haa ta'a yoo namni ammoo hajaa nama qabu mana nama jalqaba si kabajuu qaba mana eegasee si kabajee nagaa si gaafate warra sina jiru nagaa gaafate waan barbaadu sani mate yoo ta'an kana booda ijannoo mana kiyyaa nama beeku malee nama beekne galchu because nama beekne galchee afaan banuudha ka beeku galchuu na wayyaa nama bula yammaa qabu bichaa ammaas qabu akkas jechuu barbaade carraa si arrabsuu argata yoo ati teettee yoo dhageeffatte si arrabsummaan argite ol bahee ka nagaan ol bahee na baase jedhee kadhate amma mucayyoo si arrabsan hin beekan inni dhufti mana kiyyaan biloo irraa dhiyoota na baase guyyaa dhiyoota na 15 geel nagalchisiin jettee waa jiraatan harama nagaatiin ol baatee si arrabsa eegale dakana nagaan kadhatanii si arrabsaan seenan yeroo ol baanii afaan sitti aragatanii lixan jechuu afaan isaa ka bootii amaaraa fakkaatu kan kanaafuu akkasitti ofirraati wajjin hedduu winciin qabin jechuu barbaade. Ayyee. Taatee galatuma. Ayyee bakka guyyaa gaarii qabaadhu yaa takkatti nyachuuf fedhate haaja malleen hoggula masalii deddeebi'ee akkasitti namni kun nama rakkatee ettee gisee raggaasistan seenta rabbi si haa gargaaru waa hundaafu guyyaa gaarii. Ciao Makush, patah di bakka nama mira keccabai. Arabiin diraabar. Patah bai bakka ciao. Akkasii Makush mira keessa ba'e aduuku. Abbaan barbaada waan kasi jaalatu baay'ata waan ta'e. Rakkoo hin jiru ayyee. Sagatee mara waliin haasa'e. Nabaan tokkos maage hojii jirra sitti haa ta'u yaadiin naariin jechuu barbaade fataa jedhitti kolfa. Ayyee. Fuulatti guri waan dandeettuu Saba guddaadha. abbaan barbaade qarqaarsaa keessaan shaagaa wati oromoon qarqaara yoo keessa portii waliin warroota akka nama lolee hawwanni namoo tattaphatu wanni nama laallaqu jechuu barbaade carraa ittiin seenanii arrabsuu argatan jechuu barbaade. Akkuma asilii kana fa'aa godhan asilii namni mana seenee akkasumas seenu nama beeku galcha namni seenu isa arrabsuu hin danda'u kabiraata taa'ee dhaggeeffata jechuudha namni kenna wata seensiif kabajaan qabu waan kirkirri haasaa jechuu barbaade akkasii sitti haa ta'u. Ayyee taatee galatuma. Akkasii nagaan naa ture dhoko. Ati ammoo abbaa argite waliin haasa'in. Ati yoo Laa kana booda kanaaf qaaliidha ati yoo mana kana. wallahi abbaa argite illee waliin galchini. Kana booda namni tokko hin galchu wallaahi laazim. Hin galchu namni tokkollee namoonni beeku ofan galcha. Ati uummata kanaaf qaali. Asaddaabii martee asirra bahee takka afaan sitti hin banne. Kanaaf nagaan naa ture dhoko. Kana booda namni tokko gastiin seenu badhumatti namoonni beeku ofan galcha. Duraan haati baatee seeni laayifii. Gastiin cufamee isaan cufama. Guys, lala gastiin cufamee. Gastiin cufamee naa laalame. Gastiin cufamee laala. Lucky. Ashi. Ammoo. Hinjira maal ta'e ture gastii cufuuf hin deema. Raashin gastiin qoyme qoya obsa naa laalame uummata ishee ammoo cufame.